Kibbaa fi lixa Oromiyaa keessatti lolli itti fufuun lammiilee nagaa irratti miidhaan cimaan dhaqqabaa jira. Oromiyaa keessatti kumaand poostiin dhoksaan labsamee opereeshiniin haaraan eegalamee dhagahame. Lubni Balaay Mokonnon mana hidhaa Qaallittiitti dhimma isaanii akka hordofan manni murtii ajaje. Haleellaa naannoo Amaaraatti humni waraanaa Tigraay raawwateen namoonni baay'een ajjeefamuun dhagahame. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan guutuusaa qabannee isiniif dhihannee jirra. Hamma xumuraatiin faana turaan affeerraa keenya isiniin jechaa namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan isiniin jechaa gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Kibbaa fi lixa Oromiyaa keessatti lolli itti fufuun lammiilee nagaa irratti miidhaan cimaan dhaqqabaa jira. Godina Gujii lixaa aanaa Malkaa Sooddaa ganda Daayyaa jedhamutti waraanni mootummaa haleellaa meeshaalee waraanaa gurguddoo qe'ee uummataa irratti raawwatuun lubbuun namaa darbuu fi namoonni hedduun miidhamuun dhagahame. Haleellaan meeshaalee waraanaa akka motoroonii fi Zuu-23 fayyadamuun ganda Daayyaa iddoo addaa Gaara Ciree jedhamutti raawwatameen daa'imni ganna 12 Zaaraa Guyyee jedhamtu ajjeefamuun jiraattonni naannoo sanaa dubbatu. Namoonni 5 immoo miidhaa cimaan irra gahee jira kan jedhan jiraattonni namoonni miidhaan irra gahee dubartootaa fi daa'imman akka ta'e ibsanii jiru. Lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamuun namoota nagaa miidhamaa akka jiranii fi keessattuu tarkaanfii mootummaan meeshaalee gurguddaa fudhatuun kan miidhamaa jiru uummata nagahaati jechuun dubbatan. Oromiyaa keessatti kumaand poostiin dhoksaan labsamee opereeshiniin haaraan eegalamee dhagahame. Opereeshiniin haaraan kun Dambidooloo irraa kaasee hanga Burraayyuutti akka ta'e dubbatama. Kanaaf ragaan tokko namoonni tokko akka jedhanitti tarkaanfiiwwan hidhaa jumlaa wixata darbe irraa kaasee magaalaa Shaggar keessatti raawwatamaa jirudha jedhu. Opereeshinii kanaaf humni poolisii naannolee Affaarii fi Sumaalee irraa dabalamanii jiru kan jedhan maddi keessoo mootummaa. Oromiyaa keessatti opereeshiniin haarofti hojii irra oole kun bifa haaraadhaan namoota siyaasaa, deeggartoota paartilee mormituu fi namoota waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan jedhan shakkan jumlaan akka hidhaa jiran dubbatama. Opereeshiniin Dambidooloo irraa hanga Burraayyuu jedhame kun sochii magaalaa Shaggar keessatti xiyyeeffannaan ilaalamaa jiru. Hidhaan jumlaa magaalota naannoo Finfinnee jiran keessatti akka malee hammaatee jira. Haaluma kanaan kutaalee magaalaa Shaggar hunda keessatti namoonni buufataalee garaagaraa keessatti hidhamanii jiran nama 250 ol akka ta'e tilmaamama. Akkasuma hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhu. Uffanni humna addaa Somaalee durii fakkaatu kan yeroo ammaa milishoota magaalaa Shaggaritti uffisan humna dabalataa naannoo biraa irraa dhufee haguuguuf akka ta'e irra gahamee jira. Lubni Balaay Mokonnon mana hidhaa Qaallittiitti dhimma isaanii akka hordofan manni murtii ajaje. Maallaqa doolaara miiliyoona 6 oliin ragaa dogongoraan baasuu yaaluun shakkamanii kan to'ataman lubni Balaay mana hidhaa Qaallittiitti dhimma isaanii akka hordofan manni murtii ajaje. Abbaan amantaa kun kamsaa darbe waxabajjii 6 bara 2024 mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa kan dhiyaatan yoo ta'u himatni isaanii akka yakka malaammaltummaa ta'e ibsame. Abukaattoon luba Balaay dhaddacha irratti himata dhiyaate akka fooyya'u gaafatus manni murtii gaafii himata fooyyessuu abukaattoon gaafate kufaa gochuun ragaa abbaa alangaa akka ilaaluuf ibsee jira. Bu'uuruma kanaan lubni Balaay dhimma isaanii mana hidhaa Qiliinxoo akka taa'anii hordofan murteessee jira. Shakkamtoonni luba Balaay jala himataman Alamganaa Saamu'eelii fi Abarraa Margaa Tasfaayee manni murtii shakkamtoota kanneen lamaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 26 bara 2014 qabatanii akka dhiyaatan ajajee jira. Ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuufis waxabajjii 26 fi 27 beellama qabatee jira. Haleellaa naannoo Amaaraatti humni waraanaa Tigraay raawwateen namoonni baay'een ajjeefamuun dhagahame. Naannoo Amaaraa godina Gondaritti kaaba aanaa Riqat jedhamutti haleellaan raawwatameen namoonni 15 yoo du'an manneen baay'een immoo gubachuu jiraattonni naannichaa himan. Aanichatti ganda Almaaxaa Gooxii Ankootaa jedhamutti humni waraanaa karaa Tigraay irraa dhufeen haleellaa cimaa raawwachuun namoota hedduu akka ajjeese jiraattonni naannichaa himan.
Dhimma kanaan wal qabatee biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa yeroo Tigraay naannoo haleellaan raawwatame jedhamu sanatti sochiin tokkollee akka hin jirree fi haleellaan raawwatame akka hin jirre waakkatan. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa ta'aa isiniin jenna.